Shamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanala keenya jalatti argamtan nagaan ku bakka jirtan isnaa qaqqabu bakka jiraatanii bakka eeggamtanii yoo na eegdanii jirtu jajjabaattu ka har'aa wanta samoona yeroo darbee waa'ee shunkurtii minaamina wantoota adda addaa bitee irratti har'a immoo sagantaa isa kara jalqaba nyaatatti deemaa jirra. Egaa kaa'ee sarraa hin ka'eettanii sinii tanaan dura gaafa siniin jedha soorri rakabooti minaamina gaafan dhiyeesse sirriitti ilaaltu akkaataa teechuma isaa siniin jedheen ture asitti immoo foonidha kan jiru akka argaa jirtanii. Egaa kaa ganaa watii hojjennaa jechuudha keessummaan keenya ganaa dhufanii rakabooti irraa jalqabee to'in jechuudha kan isinitti argisiisee yeroo darbee isa keessaa kan tokko osoo isinitti hin argisiisin darbee kan wanni sahaanii ittiin buna isaa ittiin kennatan isinitti argisiisne amma immoo isallee isinitti argisiisa jechuudha. Asumaan immoo ijoolleen baay'een soofaa kee barsirratti argine mana keessatti arginettanii ijoolleen maamiloonni tanaan dura nagaafattantu iyyuu jira waan ta'eef iyyuu jechuudha. Isa muluun isinitti argisiisa jechuudha. Amma sa'aatii kanatti mana muluun isaa wajjin sahaan irraa jalqabee mana akkaataa itti sirreessine hundarraan jalqabee gaakaman kiyya guddaa miti. Isiniin jechuun jaaladha kunooti. Innichi sahaanii kan ittiin irra asuma godheen isinitti argisiisa laal kanarra jechuudha buna kan ittiin kennatan sahaanii illee hin qaba. Yeroo darbe sahaaniin dagadhe jechuudha akkanatti teechifattanitti asuma jalaa fudhattanii bunaan kennattu jechuudha. Asumaan immoo arongaadee ishiin yookaan ishiin marga fakkaattu tun dhugaa aan mana kiyya guddaa miti malee siniidha baay'ee siimboo qaba warri bitachuu barbaadan asuma meeshaa wajjin bitadha siniin jedha guddaa yoo ta'e baay'ee bareeda. Adimmoo mana kiyya akka argitan laalbootan buna taa'ee daffisu jechuudha manni kiyya guddaa miti. Egaa kaa har'aa haala kanaan akkanatti keessummaa simannaadhaaf qophoofnee buna dhiyeessinee asitti akkanatti mana astakakkallee asumaan ijoolleen yeroo baay'ee mana kee barsirritti hin laallee garuu soofan mana keetii hin bareedaa sirritti hin laalleettanii keessattuu ijoolleen immoo tiivistaandii kana jaalannee garuu barsirritti mul'atu naan jettanii. Har'a kun akka mul'atuttan isiniif achuma walma keessa viidiyoo isinii waraaba jechuudha. Manni kiyya kana fakkaata. Kanaan dura isinitti argisiiseen ture baay'izawwee. Har'a sagantaa waan sagantaa qopheesseef jechuudha biddeen irraa jalqabee. Haannan kun as teesseet akkatti ilaal namni hojii qabaa isheeffataa jettee televezyiinii ofii ilaallachaa jirti jechuudha. Isiniin jechuun jaaladdaa asumaan haanna nagaa jedhiini. Jaalatamtoota fi kabajamtoota chaanaalaa ayyaanta asallaa jedhi jalatti argamtan bakkee jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u isin jechuun jaaladha. Har'a akkatti anis hojii kiyya xumurraa aannan hojii kiyya xumurtee teessee argite aannan dhaloonni kun baay'ee dhaloota of jaalataadha. Waan xiqqoo hojjetee guddaa dadhabuun barbaadu. Akkana isiniin jechuu jaaladhaa kunootii amma immoo biddeen tolchin. Kara ittootitti gaafa gahe immoo ittoo wantoota adda addaa erga tokkoon isinii gadi isinii lakkisa har'a haala kanaan mana keenya fataa haa gooneet dursaa isa maal jedhe warri ka fit jedhasanidha gaafa mana namaa namni seenu dursaa maalii kee ilaalaa mana kee ilaalee ka'ee fuula kee ilaala dhugaa ani dursaa jechuudha hojii odoon eegalinan mana kiyya sirreeffachuutti ta'a jechuudha. Sabbisa maatidha nan beekaa garuu immoo mana kee hin galan waan ta'eef waan jiru sirreessite mana kee kan rabbi sii kenna irratti mana kee sirreeffattee faagootee nama hoo seene teechistee illee hojjechuu dandeessa jechuudha. Already bultii dhufu waan ta'eef galgala irra dhufu yeroo seenan hin beekan warri makiinadhaan deemu yeroo manatti sitti ol seenan hin beekamu kanaa jedheetan jechuudha. Dafee kanan mana koo sirreessee shunkurtiin quncaa jira alatti. Amma shunkurtii ittoo gaafa tokkoon waliin qabsiisa. Amma kara biddeenii tattan isin dabarsa haala kanaan erga buna laaltanii akkaataa itti qophaa'ee akkaataa waan hundaa buna seenan warri keessattuu maatiin baadiyyaa buna baay'ee jaalatu waan ta'eef waggaa ol seenan waan biraa gattiin deemtu bunni isaa fuula wanni isaaniitirra waggaa bahee jaalatu funyaan isaaniitirra jechuudha. Baay'izawwee illee buna baay'een jaaladha. Waan baadiyyaa jedhee maqaa wanni jedhuuf hin qabu jechuudha. Magaalas tullu ani garuu buna baay'een jaaladha. Ani buna ganama hojjedhe buna koo dhugeetaan hojii deema. Ani hojiidhayyuu gaafan deemu jechuudha. Kana
ani kara kootiin buna baay'een jaaladha. Kanaafis namaafis immoo sirriittan eeggannoo godha. Kana fakkaataa qophiin keenya ijoolleen baay'een kan nagaafatta sababan asuma illee mana jechuudha soofawwan. Keessirritti viidiyoodha hin laalleen kan naan jedhan isin jiru sababaan asumaan akka laalanii malee tanaan dura akkaataa mana kooti. Viidiyoo irratti hojjedheen ture manni ayyaantu warra keessummaadha haala kanaan qophaa'ee jira. Egaa ammoo amma biddeen laallame biddeenni maal akka fakkaatu asuma ammoo ayyaantutti illee ilaaltan ayyaantuun hojii alaa osoo hin ta'in hojii mana keessattis maal akka fakkaattu jechuudha walumaan laalla. Biddeen illee kunoo kana fakkaataa kana bichaa miti biddeen baay'eedha isinittan argisiisaa haala kanaanidha jechuudha ka qophiirra kan jirru. Erguyyuun naqinaa anuma faana tura yaada soggaa qabaattan saanduqa komentii jalatti nu barreessaa isiniin jechuun jaaladha. Kana kunoo kanarra eegalaa jalqabee isinittan argisiisa jedheen ture akkuma waadaa isinii galee kaa qabadheen dhufeetoo jira. Kaanis immoo kan bakka 2 bakka 3ttidha kan addaan fuune isinittan argisiisa jechuudha kana fakkaata qophiin biddeenni bakka 2tti kan sadaffaatis hin jira kan sadaffaatis isinittan argisiisa jechuudha. Kana kanatti tolchine baay'eedha. Egaa ka keessummaan nurra bula waan ta'eef iyyuu isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka kanaadha akkuman waadaa galee waadaa hin cabsine qabadheen dhufeera. Ammas ni hafa. Sagantaan hin jalqabe malee hin xumuramne isiniin jechuun jaaladha. Biddeen irrattis yaada hoggaa qabaattan ta'e akkaataa mana keessatti manni sirraa'es yaada hoggaa qabaattan ta'e saanduqa komentii jalatti hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka hojiirra jiras baay'ee isinitti haasa'uu fi kana ollee sirriitti wajjin haasofnan isiniin jechuu jaaladha. Bakka jirtanitti nagaan haa ta'a ammas hin xumurre baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Bareechinee tolchinee teechisnee haala kanaan isiniin jedha kunooti akkana jira. Isiniin jechuun jaaladha kunuuti qadaannee tolchinee bareechinee nama fuulduratti dhiyeessina. Dadhabbiin biyya keessaa waan xiqqaa miti gaafa keessummaa mana kee dhufu akka mana arabaa keessatti miti wanti hunduyyuu akka hin jiru. Isiniin jedha kunooti inni sadaffaatis isiniin jechuun jaaladha. Kunooti haala kanaan akkatti qopheessineetoo jirra. Kottaa affeeramtanii jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti isin qaqqabu fooliin isaa gaafa galtan immoo namni kan sarara kiyyarratti argamtan isin simachuun koon oolu. Naa barreessan isiniin jechuu jaaladha warri nu simaddettanis keessummaa nan jaaladha waan ta'eef iyyuun isiniin jedha. Kana fakkaata qophiin guyyaa har'aa warri biddeen tolches dadhabee taa'aa jira isiniin jechuun jaaladha. Kana jirra kunoo bareennee too'ii isiniin jedha.